Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensuma tokkollee waan naannahu nyaatamuun kiyyan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa da'u. Reefi loowwan kiyyaas qabeenyaan ani hore ani eeggachuudhaan waraaboo nyaachuu ture saniif irraa hambisnaan qabsoodhaan firraa mure kan dhiigatuutu dhufe qeeransaan natti dabre osoo tirreebaa jiru kanaaf godaaree lammaffaan nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ka'e karaan toogeesse ga'e. Nama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Obarraa Global Network. Kun torbaanitti yeroo tokko Obarraa Global Networkiin kan isin bira ga'u qophii keessummaati. Keessummaa keenya irraa keessatti qeerroo zaqqoo shaafii qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Isin keessummeessuun isin waliin kan turu Ambaadhaasaa Jaabaree. Hamma xumura qophii keenyatti nu faana turan ofirraa keenya. Zaqqoo baga nagaan gara Obarraa Global Networkitti dhufte. Baga nagaan isin karaa miidiyaa kan kanatti naaf hirtanii isiniin jaa ulfaadhaa carraa kan hirtanii asirratti naaf hiruu keessanii fedhuu tokko ulfaadhaan isiniin jaa. Egaa amma gabanumaan kallattumaan gara gaaffii biyya keenyatti haasofnu yeroo keenyatti fayyadamnee jechuun bareedi. Yeroo ammaa tanaa biyya teenya keessatti wal waraansarreetti biyyi teenya murni bara aangoo saafete kan biyyattii bulchaa jiruu fi naannoo Tigraay jidduu wal waraansee eegale arra guyyaa 20 deema. Wal waraansa kana keessatti yoo xiqqaate namoonni baay'een qe'ee isaanirraa baqatanii jiranii kanneen dhibbaan lakkaa'an ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiran. Meeti akka nama tokkotti wal dhibdee mootummaa naannoo Tigraay fi murna biyyattii bulchaa jiru kana akkamitti ilaalta? Gaaffii godhatu gaafate biraasa kiyya galatoomii ulfaadhu. Biyyattiin tuni mootummaan biyya bulchaa jiru kuni aangoon qabu inni kun duraan dursee inni kun mootummaa gartee seenaa alatti biyya bulchaa garuu mootummaa gartee abbaa irreedhaati. Wal dhibdeen isaa lamaan kana gidduu jirtu wal dhibdee Oromoo laalchisu miti. Sabaa sabaloomatti biyyattii sanillee laalchisu wal dhabdee isaanii wal dhabdee sirna nafxanyaatii fi sirna TPLF gidduutti adeemaa jiru jechuudha. Wal dhabdee kana hoggaa akkatti ilaallu jechuudha hoggaa akkatti intallu waa baay'ee irraa arguu dandeenya. Waa irraa baay'ee irraa arguu jira jechuudha. Sirni kun sirna gartee gabroonfata akka ta'e sirni kun sirna gartee bittaa gartee nama nyaataa hadduru san nurra deebisuu deemu hoggaan akka ilaallu jechuudha. Sirni kun yoo gartee wal dhabdeen kun yoo kuma kaa'e itti fuftu taate biyyattii san hamaa keessa jechuudha. Waan malla keessatti fufu maltii gaagama hangana jaamne biyyattii san keessatti jechuudha adeemsa fufu ta'a. Kana Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon amman tana biyya keessaa gaggeeffamaa jiru kun qabsoo bareedduudha. Haala gartee tasgabbii ta'een waan kana dura dhaabbatu wantoota qabdee Oromoon laalchisu. Sabni biyyattii bulchuu jiru kun murni gartee shiftaadhaa kan Abiyyootiin hogganamu kuni muummichi ministeera duraanii Abiy Ahmad aangoota kan alatti biyya sana shorrokeessu jira murna shiftaadhaati. Qabsoon isaan lamaan kan deemtu akka mataa keessatti jechuudha qabsoo Oromoo laalchisu miti. Oromoo bira dabree dhumaatu sababa sabaloota biyyattii sanillee laalchisu jechuudha namana. Qabsoon san kan sirna nafxeenyaa kan sirna minilik kaduru san deebisuudhaaf tattaafachuu jirtu jechuudha. Kana waan inni nama mirkaneessu kalee isaa fideen gadda argaa jirra jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa gaachana biyyaa jedhama malee sirna alaabaa tokkoo qabatee dhugubatti hoggaa gartee biyya saba naannoo tokkoon hoggaa weerara hoggaa gartee hedduu takka maqaamachiisa. Kanaafuu biyyi san yaada kufaatii addaa irra jirti jeetii yaada Oromoof illee miidhaa guddoodha jechuudha. Egaa sirrii akkasuma biyyattiin itti fuftee jirti wal waraansi kun ilaa hanga amma sa'a amma jirru kanatti illee ittuma deemaa jira. Wal dhabdeen kun yooniif itti fuufe tarii hegereen biyyattii sanii maal ta'a? Namoonni amma yoo xiqqaate namoota gara 30 siqaa jira warreen Suudaanii baqatanii waraanni innis kan baqate numa jira irra guddaan ammoo daa'immanii qabeenya isaanii manca'ee jira. Wal dhabdeen kun yoo itti fuufe hegereen biyya sanii maal ta'a itti yaaddate akka nama tokkootti. Wallahi gaafa biratti la gaafatte wal dhabdeen yoo itti fufte jechuudha hegeree biyyattii sanii waan hamaa keessa hin jechuudha. Rakkoo hangana hin qabne rakkoo hangana hin qabne biyyattii san guutumatti saaxilamti. Oromoo qofaa miti maal sabaaf sabaloomatti biyyattii san cufaa'u murri gootee dabartee jechuudha. Wal dhabdeen kun yoo kana itti fuftu taate garuu akka gartee
dandamachuudhaaf jechuun yoo Oromoon tun gartee bakka jirtu ijaariin kun tokkoomee raayyaan kun nu laalchisu jedhee sabaaf sabluutti cufti yoo itti dammaqe malee kufaatii hangana hin qabne kan fi lubbuu namaa kana caalaa nama gaafatu fidduun si jechuun shakkiin qabu kana akkas jennee amanna. Lalluu maaliif biyyi tun biyya seeraan ijaaramte miti sirna abbaa irrummaarra ijaaramte. Warri biyya san bulchuu jiruu fi kan bulchuutti jiruu fi kan itti deemus abbaa irrummaa isaanii waan agarsiisaa jiraniif biyyatti san diigamuu sirraa waa takka waan isii duuba deebisu hin jiru jechuudha mana jechuudha. Akka nama tokkotti. Egaa akkasuma biyyattiin seera dhabaa jirti olaantummaan seeraa kabachiifna jaa mootummaan kar tokkoon ammoo biyyuma keessa yoo deebine iddoowwan garaagaraa keessatti namoonni murna hidhatee jiru takka warreen humna qabaniin warreen humna hin qabne irraa miidhaan gahaa jira. Hundaa kan agarsiisu waraanni naannoo Tigraay irra bobba'ee jira iddoo biratti keessatti seerri kabajamaa jiru. Kanuma kana hedduu guyyaa kaleessa hayyoonni Oromoo labsii labsanii turan labsii qeerroo marsaa jaappaati. Hayyoonni kun labsiin kun akkamitti deemuu qabaata tarii immooti yaada labsii kana malee yaada biraa hayyoota Oromootiif kadhaamtu ni jiraatu. Wallahi gaafi biratti dana gaafatte laal osoo gartee haaraa gartee labsii kanattiin seenin gurrattiin waa'ee seeraa san irraa bisu seetu qofaadha. Seeraa mootummaan tokko kan dhaabbatee jechuun nagee biyyattii eeguudhaaf mootummaan tokko fi seera kabajatti seera nama kabachiisa. Mootummaan kun fi seera kabajaan jiru laawwan beekuu qabu. Oromoon kan sirriitti beekuun toluu qabu. Mootummaan kun akka seera fi haatanitti amma kana naamite qaju. Isaan seera isaantu gubbaa jiraachuu. Seerri isaanii fulbana soddon booda mootummaan kun aangoo qabaatu jira. Molaa mootummaa kana paarlama biyyattii sanis aangoo isaa dhuunfee jirtu ekasbaar deete jechuudha. So uummanni kun ummata gartee irrummaadhaan biyya tana bulchina jee deemu tokko. Kanaaf uummanni kun dhageettii tokko illee hin qabu. Ammas waan ajaa'iba nama ta'urraa hedduu nama dinqisiisu. Paartii bilchiginaa yaamtotani. Paartiin bilchiginaa yaamtotani dhageettii nama tokkotiin alatti beekamtii saba tokkotiin alatti dhaabbattee jechuudha. Kun abbaa irrummaa nama agarsiisa. Inumayyuu uumummaa siituu shira guddaa keessaa qabdi jechuudha amanaa jechuudha. Gaafii gama gartee qeerroo kanatti ogaa deebitu hayyoonni Oromoodhaa kun dhugaa dubbachuudhaaf warri biyya keessaa kun baay'ee takka uummata kanatti warra gartee biyya alaa jiru kana keessaafu irratti duula addaa kana irratti gaggeessaa jira jechuudha. Warri biyya alaa kana keeppeellee fi maallaqa qotatanii waan kana gurguruu jiran biyya diigaa jiran jaallatu biyya akkasii miti. Warri hayyoonni biyya keessaa hayyoonni biyya alaa kun dhugaa dubbachuudhaaf osoo dalagachuu dandeenii osoo waa hundi kun dandeenii rakkummaan sabaa kun rakkootee jechuudha. Dhumaatiin lammii keenyaatu nu laallattee jechuudha biyyi isaan keessa jiran kun biyya bilisaati. Waan fedhan keessatti hojjechuu danda'an akka kanatti babbaanii galuu danda'an. Garuu immoo rakkoon saba isaanii kun isaan cinqiteeti halkan guyyaa kana kaan yaafin jechuudha. Garuu diiyaasporaan warri biyya keessa jiru kun keessaafu qeerroo warri gartee PPD garuu kun akka gartee uummanni kun gartee jibba Oromoo qabu tokkotti akka Oromoo tana gartee balleessuu deemu tokko irratti olola adda addaa nama hubannoo hin qabne ganda keessa deemee ganda keessatti nama oofu jiran jechuudha. Kanaafuu tokkoffaadhaan sin dabarfachuu barbaadu jumeelummaanuu hayyoonni keenya kun dhugaadha hanqina ilma namaatii namni dogoggoran jiru hanqinni nu jiraachuun nima mala labsii qeerroo labsii kana jechuudha hayyoonni sagalee ta'aaf sagalee ta'e isaan jechuudha tokkoomanii tokkummaadhaan jechuudha osoo gootee kaan itti kaan osoo hin osoo dubbii waladdaa kaan asii gartee waan garaajee waan garaajuu osoo hin ta'in tokko ta'anii jechuudha sagalee takkaan qeerroo cinaa dhaabbachuu qaban qeerroo deemusuu hin tola qaban qeerroon tun ammas dhageettii nama hundaan osoo karaa deemuudhaaf gartee adda waldineessuu fi waldiiguu fi waan adda addaatiin ilaalcha adda addaatiin walii qabachuu osoo hin ta'in tokkummaadhaan qeerroo biyya keessattuu tasa cinaa dhaabbatanii akka qeerroon tun gartee tasgabbiidhaan hamileedhaan akka isaan gartee ka'anii tokko ta'anii Oromiyaa guutuu keessaa waan kanatti babbaaniif isaan carraa qaban kanan jechuudha qeerroo biyya keessaa illee kaasuu qaban jechuun yaada keessa barsiisuu barbaadaa jechuudha. Egaa amma akkuma beekamu labsiin qeerroo marsaa jaappaa kun labsameeti jira. Biyyattii keessatti bakka garaagaraa keessatti labsiin qeerroo labsameeti jira. Amma yeroo ammaa kana fudhanne hayyoonni Oromoo kan Oromoon qabdu jajjaboo mana hidhaa keessa jiranii hayyoonni Oromoo kan biyya alaa keessa jiranis labsii kana hayyootuma ilaalanii mootummaa biyyattii bulchaa jiru kana karaa itti dadhabsisanii labsii qeerroo marsaa jaappaa kana labsan. Labsii kana amma ilaalle iddoo takka takkatti namoonni keetii labsii kana hojiirra oolchaa jiran bika garaagaraatti immoo namoonni immoo calqee iddoo taa'aa jiru jira. Carraa kanatti fayyadamteeti uummata Oromootiif fi qeerroo Oromootiif hegeree immoo carraa mootummaan biyyattii bulchaa jiru kun TPLF wajjin wal waraanaa jiru kana fayyadamanii akkamiin
labsii qeerroo marsaa jaaffaa kanaa fi mootummaa biyya bulchaa jiru kan maqaa mootummaa fudhatee taa'u jiru kan bifa kamiin firraa kaasanii hayyoota isaanii mana hidhaatii gabbaasu qabanii jedhu qeerroo fi uummata Oromootiin mee waan qabdu yaada. Wallahi gaaffii bareedduu gaafatu galatoomii labsiin marraa jaaffaa kun khaliifamata labsame kan qeerroodhaan labsame kuni dhugaa dubbachuudhaaf yeroo murteessaa keessatti labsamee jiru yeroo murteessaa hoggaan jiru Oromoon carraa nama qabdi amma durallee beekii qaba labsii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa jaattee labsitee jirti jechuudha. Hunda jechuun labsiin tuni hundinuu hojiirra ooluu yoo baatellee injifannoo guddoo galmeessee jiraatu maaliif qabsoo qeerroodhaa tuffachuun hin barbaachisu jechuudha. Haa xiqqaatu haa guddatu labsii guddaa fi injifannoo guddoo argamsiiftee jirti jechuudha qeerroon biyya keessaa. Kan ammaan tanaa kun garuu labsii isa xumuraa ta'uu qaba. Labsii isa xumuraa kan gartee gabroofataan biyyattii san keessaa itti fufu ta'uu qabdi jechuudha. Labsiin kun fincila xumura gabrummaa ta'uu qaba. Qeerroon biyya keessaa akka duraatti osoo gartee tokko gartee naannoo tokkotti osoo eeguun ta'in osoo naannoo kan irratti eeganii tokko falfa amma dhugaa dubbachuudhaaf akkuma tuu kaaftee naannoo hargeen hoggumata kallee labsiin dhugaa kaate hargeetaan harka dura baafaa. Hargeen tun nuti Oromoo taanirra gartee qabsootu takkaa'u Oromoo taanirra jechuun Oromoo jalatteetiin jechuudha. Sabboonummaasitu itti dhageeme. Maaliif waa'ee hubattee jechuudha. Biyyattiin san karaa isin deemu jirtu dhibbaa dhibbatti waan beektuuf hin fudhattu gabrummaa hin fudhannu jechuudha. Oromoon guutuun fakkeenya tokkotti fudhattee akkuma argeetii fi akkuma gartee arsiin isa maccaa tokko wajjin haala turte jechuudha. Naannoo Oromoo guutuu jechuudha. Xiqqaa guddoo osoo hin jenne dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne tokko osoo manatti nafin qabsoo tana duroo dhaabbachuu qaba. Carraa amma harka manatti amma carraa qabdi Oromoon. Yeroo gartee mootummaan biyyattii sanii jechuudha raayyaa ittisa biyyarraa fuudhee jechuudha naannoo Oromiyaarraa fuudhee naannoo adda addaarraa fuudhee naannoo takkaatti deemu jiru kanatti carraa amma qabduratti argamtee naannoo majirturraa gandumarra ammas qabsoon bakka irraa eegaluu qabdu gandumarraa eegaluu qaban. Gandumasii qulqulleessuu qaban gandumarraa qabsoo eegaluu qaban jechuudha milishaa gandaa abbaa gandaa aanaa nama gidduu jechuudha. Labsii isaanii cabsee irratti tarkaanfii fudhachuun ammas labsii qofa osoo hiriiroo qofa hin ta'in karaa tarkaanfitti illee ce'uu qaba jechuun amanaa jechuudha. Akkuma tajaajilatti maaliif kana jechuun gahee oolamu. Mootummaan biyyattii tanaa amma yoo fudhatte immoo mootummaan naannoo biraa mootummaan naannoo Amaaraa saba isaatiif dhaabbate dhugaa dubbachuudhaaf naannoo Somaalee akkas kan naannoo Tigraay akkuma waliin argu jirru kana jechuudha. Saba isaa hiriireeti saba isaatiif gaachina ta'ee deemu jechuudha. Oromoon tun wal malee humaan qabdu. Mootummaan illee qabu dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan keenya seera qabu labsii takka kan gabbee dhiyeenya kana deemu jiru kana jechuudha tokko kan qeerroodhaa kan tokko hin jiru jechuudha. Baay'ee takka si gaddisiisa maaltu si gaddisiisa dhuguma rabbitti Oromoon akka nama tokkos hin qabnes gartee jira jechuudha. Bara dhufaa dabraa sirna bitaa gittaa gabrummaata abbaa irreetiin dhaalamaa geenye kan biratti hin deemnu jechuudha bakka jirru osoo olola bilchiqinnaa gandee keessa jirtu kana dhageenyetti tokkummaa isiitiin Oromoo yoo lafaa kaatee qabsoo baate saaxilamuusi kana caalaa akka gartee dhufaatii guddaa bakka saaxilamtoo natti faatu kanaaf bakka jirtu osoo tokko hin ta'in osoo tokko lafaa kee tokko lafataa hin ta'in bakka jirtu halkanii guyyaa sirna abbaa irree kana irraa tokkummaadhaan qabsoo qabdiin jira. Ayah galatoomii ammas gaafiin keenya akkuma itti fufatti jira. Yeroo ammaan kana mootummaan biyyattii bulchaa jiru kun kan maqaa mootummaa yaammate kun poolisii Oromiyaa kan Oromiyaa keessa jiru fuudheetiin gara naannoo Tigraayitti oofaa jira. Poolisii Oromiyaa kana warreen bikka isaan hin laallanne deemaa jiran. Duratti yeroonii fi gara mooraa qabsoo seenan saba keessaniif biyya keessaniif Oromiyaadhaaf dhaabbattan jaaniitiin gara qabsoo tanan dhaqan amma garuu immoo fuudhaniitiin gara naannoo biratti oofaa jiran. Poolisoota kanaaf warreen federaala keessa jiran warreen dhalattoota Oromoo ta'an kanaafuu maal dhaamta akka nama tokkotteeti. Wallahi gaafii bareetti na gaafatte ani gaafii poolisoota Oromiyaatiif qabu dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadha akkuma tuu kaafte. Poolisii tokko jechuun gaafa gartee seentee takka leenjii waraanaa seentee oga leenjii fudhattu jechuun waan akeekkachni isaaniif kennamu saba keessaniif gaachana ta'a saba keessaniif bira dhaabbadha. Saba keessa lubbuu isaanii eewwala ajaa'aniiti jechuudha fi aadaa seenaniiti waan kana seenan. Amma garuu Oromiyaa keessa jiru kanaan faallaadha jechuudha. Kana kan gaggabe maali? Mootummaadha jechuudha. Mootummaan qabnu mootummaan keenya sila nama isa qabu nama qabu kana dhiisii nama qabu kana fuudhee alga erguu fedha. Laal ammaa asirratti Oromoon sirriitti hubachuu qabdu.
kanunu miti hayyonni meeqallee dhaamsilee dhaamee jira. Mutis akkanuma tokko anis akkanuma tokkotti dhaamsiin dhaamuu barbaadu carraa miidiyaa keessa naa kan itti kanatti fayyadamee jiru. Yoo duutees saba keetii hojii du'i. Lammii ta'e lafatee irratti du'i jechuudha. Seenaa si yaadata. Ittiin akka gartee fakkeenya gartee yoo fudhatte immoo Mustafaa Hussein immoo hangam takka kabajaa qaba jechuudha. Saba isaa biratti kabajaa qaba, lammii isaa biratti kabajaa qaba. Namoonni hundaatu isaan dhaadatan ilmaan isaallee jechuudha, dhaalmeenni isaallee jechuudha kabajaa qaba jechuudha saba guddaa kana biraa. Garuu Oromoodhaa kun immoo yeroo Oromoon bifuufuu raafama addaa keessa jirtutti mee saba Oromoodhaatu mee maal qaba fakkeenya Oromoon sun maal qabdi? Yoo bilisummaa isin qabdu tam garre Oromoon takka nagaan gabbaatee ol deemtee hin beektu. Yoo gad deemtee hiduuti, yoo kan hijjeesan, kan hidha geesse, yoo gaafii mirgaatiin gaafadhee jechuudha ati deebisaan siif deebisan waan hunda jechuudha nama hundaa beekaa jechuudha. Poolisiin Oromiyaadhaa osoo waan isaan daangeessan keessa dhaqee loluu hin taane dhiiga saree osoo godhuu hin taane naannoo isaa keessa deddeebi'ee saba isaa cinaa dhaabbachuu hin tolatu. Yoo saba isaa cinaa dhaabbachuu sodaate immoo saba kanatti qawwee ta'uu dhiisee irraa bilisa ba'uu qaba. Kunoo jaalmarroon gaara jira yoo gartee akka haala keenyaaf yoo gartee bakkaan dhaquu hin qabu yeroo eessatti makamaa yoo gartee jee shakkii irraa qabu taate jaalmarroon gaara jira. Yoo jaalmarroon biraan dhaquu ta'e immoo saba isaa kana ajjeesuu dhiisee karaa itti sabni isaa kun falmatu cinaa hiriiruu hin tolu qabaachuu Oromoon takkaa gabrummaa jecha jechuudha. Ifduuba deebitee hin beektu qabsoo teenyammaas arraas boruu jechuudha waan takka waan ifduuba nu deebisu hin jirtu yeroo rabbi jee nama bilisomnaa dhaamsinaan poolisii Oromiyaatiif karaa ilmaan Oromoo dhalattoota Oromoo kan mootummaan keessa jiru jechuudha. Guutuu isaaniitiif waan hin dhaamu osoo deemtanii waan isin daangeessina keessa dheeyxanii duudanii dhiiga keessa dhiiga siree osoo hin taane naannoo Oromiyaatti gad deebi'aa naannoo Oromiyaa kana to'adhaa qeerroo hojii dhaabbadhaa qabsoon teessan qabsoo qeerroo hojii hadaatu hin jira. Ulfaadhu. Gaaffii jegaa amma gama dhumaatti deemaa jirra. Dhumarratti kaabinee caasaa mootummaa kanaa diiguun gandarraa eegala qeerroo Oromootiifis akkasumas yeroo ammaa tanaa kaabineen duraan gandarraa nama cafaqaa uummata dararraa turte waraanni mootummaan biyyattii bulchaa jiru kun gara TPLF oofeetti jira. Kaabineen biyya keessa jiru kanaafuu akka nama tokko maal dhaamta xumurarratti qeerroowwaniifis ta'ee hawaasa Oromootiifis akka nama tokkootti dhaamsa xumuraa akka qabdu karaa oborraa Global Networkiin dabarfadhuun siin jira. Wallahi carraa guddina naalachuu manaaf itti galatoomee dhugaadha. Yakni akka ilma nama tokkotti ilma Oromootiif dhaamu dhugaadha. Kaatitiree gandaadhaa kan aanaa keessa jirtu. Laal waamota kan dhaamaafan. Laal mootummaan hangam fadhi yoo turees abadda nama qufan. Harmaa fi mootummaan nama qufan. Sabni ati keessa jirtu kuni sumaa giraadha jechuudha. Sabni nama giraadha. Amma guru mootummaan nama qufti. Mootummaa baruu dabruu kana jettee sabii irra dhalatte maatii irra dhalatte bara namni kun bara maatii qaba bara hawaasa qaba maatii qaba ganda qaba bara maatii irra dhalatte sabii irra dhalatte kana higa kan osoo keessa jirtu osoo dhiiga isaanii gartuu osoo isaan boo'icha isaanii gartuu osoo haadhatee obboleeyyan kee abaaboota kee obboleeyyan osoo gartuu laattee diinaan kanneen boru seenaa si qabte seenaa itti gabatummaa seenaa jiraas abadan abbaan fedhalleen bo'uun ta'u hin danda'u maaliif hin baane arran terus qaamaan saba na keessa jira mootummaa na keessa jira yoo mootummaan kun dabarte boru sabu kanatti itti baana jechuudha sabu kanatti isa qabata sabni kun arraas boruus namatti jiraata jechuudha garuu mootummaa dabarte kanaaf dhaamsiin akka nama tokkotti kan isaaniif qabu rabbii kan sodaadha diinaa fi laatina lammii teessan haadha teessan ka'amata gadaan bochuu tana imma raaquun yeroon si amman tana qabsoo saba keessatti maqamaan jiran akka kan ta'e akka ta'e nama tokkotti boru seenaan isin gaafatti isin beena wal beena ammas keessaafu warra gandaa kana warra aanaadhaa kana guutuun keenyaaf bakka dhufne wal beena boru seenaan isin gaafatti itti gaafatamaa seenaa jalaas bahuudhaaf isin teessanii kanaaf yeroon qabsoon makamtan ammaan tana mootummaan kun seeraan ala biyya bulchu jira mootummaan kun mootummaa murna shiftaadhaati mootummaan kanan deeggarinaadhaa saba keessa wajji hiriiraan jiran carraan halachuu katiif kolfaatti hin jira. Aye akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota warra Global Network kan waliin turre qeerroo zakkoo shaabbiitti. Qeerroo zakkoo shaabbii torbaan qophii biraa qabannee bal'inaa yeroo biraa walitti deebina. Asirratti dhiyaatee haala yeroo irratti yaadinuu kan nu qeeteef hedduu takka galatoomee si jaa ulfaadhu. Hedduu takka ulfaadha isinis carraa biree kana kan netanii
network overra global network ida hojii deesan hojii bareedduudha yeroo hundaa usitti indallaa jira isin laalaa jirra baay'ee akkama toltanii hedduu takka ulfaadhaa isin jechuu barbaada carraa kana naaf nettanii akkaan dhufee yaada kiyya asirratti ibsadhu naaf hiruu keessaniif haala naa mijeessuu keessaniif baay'ee takka baay'ee yaada ulfaadhaa isin jechuudhaan kan barbaada isinillee akkamatti baay'ee wallaahi hedduu takka yeroo hundaa isin laalaa yaanni keessanis bareedaadha miidiyaan kunis miidiyaa guddaa ta'uu qaba miidiyaa jabaadha hedduu takka ulfaadha isin jechuu barbaada wallaahi hedduu takka galanne kan dacha haa ta'u kana caalaa akkatee nuuf fayyadanii talaaqii gubbatti illee akkatee nuuf baaftan abdii guddaa qabna hedduu takka ulfaadhaan isin jaa warri hojiin galatoomii kabajamtoota fi jaalatamtoota warraa Global Network qophiin keessummaa warraa qopheeffanneen kanumaa torbaan qophii biraa qabannee ammoo walitti deebinuti turtii gaarii. Waraabona irraa bu'ee qeeransi narra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannamu nyaatamuun kiyyan oolu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa dha'u.